Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya iSotuber bakka jirtanitti nageenya keenya isin akka hojjechaa guyyaarra Adobe Premiere Pro irratti intro haala salphaan akkamiin akka hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisaa. Hamma xumuraatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turan affeerraa gooti gara viidiyoo keenyaatti. Egaan jalqaba Adobe Premiere Pro keenya erga banannee haala kanaan maalidha intro keenya barreeffannaa jechuudha maqaa isaa jechuudha. So amma maqaa isaan barreeffadhaa jechuudha. Saniin booda interfeesii haaraan banee jira. Kanarratti maqaa intro koo barreeffadhaa jechuudha. iSotubers jedheera. Ani kanarratti barreessuu intro hojjechuu barbaade. So sanii booda qixxa lamaanitti akkanaa butuuf haala kanan fayyadama. Amma kana fuudheen taayimlaayinii koo irra kaawwadhaa jechuudha. Amma ta'u kana naasofsiise homayyuu hin qabu. Mooshinii wayi tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Calluma jeetaa jechuudha. Na kana maal gochuun barbaade bifa introotiin akka inni naa galu. Introo ta'ee akka inni naa hojjetu ofii koo kireet godheen introo fayyadamu yoon barbaade maalin godha as dhufeetan effektii keessa lixee maalidha intro hojjechuudhaaf effektii nu gargaaru Adobe Premiere Pro irratti light effektii jedhama. Light effektii jennee yoo sarchii goone nuuf dhufaa jechuudha. Sana booda isa fuuneetu asirra keewwannaa jechuudha. Amma jijjiiramoo tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Ammayyuu mooshinii waa tokko hin qabu jechuudha. Yoo ilaaluu hin dandeenya. Kun mooshinii waa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Automaatikaalii miti jechuudha. Kan inni nuuf sirreessu yookaan nuuf hojjetu maalla ofii keenya custom goona jechuudha. Inni maanuwaalii jechuudha. So effect control keessa gallee maal goona lighting effect kaitu kunoo effect nuti amma barreeffama kanarra buusnee jirru jechuudha. So haala kana ishii kana erga ibsanne sarkiliin tokko nuuf dhufte jechuudha. Addana kana kunoo saniin booda as deebinee maal goona light waan isheettu kana filannaa jechuudha. Saniin booda light waan erga filanne light type isa jedhu kana spot light ta'uusaa adda baafachuu qabna. Yeroo baay'ee wayisa kana ta'uu hin danda'a waan ta'eef isa kana ta'uusaa adda baafachuu qabna jechuudha. Inni lammataa light color jedha. Maalidha light color jechuun addana kanatti intro keerratti halluun ati ibsuu barbaaddu kamidha halluu filadhu naan jechaa jira. So halluu nan filadha jechuudha. As keessa galee ani diimaa filachuun barbaade. Saniin booda amma naaf ifee jira jechuudha irratti. Garuu ammas mooshinii waa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Ilaaluu hin dandeessu. Mooshinii waa tokkoyyuu hin qabu. Kanaafuu mooshiniitti jijjiirrachuu hin qaba jechuudha. As dhufeetan maal godha isinitti fakkaate sentarii jedha kun. Sentarii jechuun egaa maalidha gara bitaa yookaan gara mirgaatti naannessachuuf nu fayyada jechuudha. Yoo inni kun immoo oliif gadi nu fayyada jechuudha. Haala kanaaf gochuuf nu fayyada jechuudha. So as dhufnee maal goona diimaa kanarraan kan hafe inni adii kun nu hin fayyadu amma. Kan isuma isaa balleessuu qabna jechuudha. Siloo maal goona ambiyaansii keessa gallee negatiiva 5 godhannaa jechuudha. Yennaa sana hin badaa jechuudha. San dura maal goona as deebineeti intiniif keenya sarkilii keenya deeffannee sanii booda warreen kana maal goona inni hiphifannaa jechuudha. Sarkilii keenya xiqqeeffannaa jechuudha. Haala kanaan sanii booda ishee kana immoo bukkee saayidii lamaaniin akka walitti nu galuufidha. Jaayoo godhanne nu gaha. Saniin booda kanadha kan inni nu barbaade xiqqoo ishee laayitiinsaa akka damaqijee ifuudhaaf akka inni seeraan nuuf ifuudhaan exposure isa maal goona hin dabalannaa jechuudha. So amma seeraan naaf ifee jira. Amma maaltu hafee mooshiniitti uumu. Ammas amma yoona mooshinii waa tokko hin qabu. Ilaaltan jechuudha. Amma mooshinii uumuudha kan naaf hafee jechuudha. Mooshinii ittiin uumaa jechuudha. Mooshinii uumuudhaaf kunoo
Sentari isheettu kanan qabadha. Dursa garuu asan bahaa jechuudha. Sanii booda ishee kana xiqqoo zoom out godhaa jechuudha. Sanaan booda maalin godha? Kunoo sentari isheettu kana keyframe kun hidhaa jechuudha. Keyframe hidhee mitiire sanii booda naannoo kana yonnaa ga'u naannoo kana jedha. Naannoo kana naafaa ga'u. Naannoo kana yonnaa ga'u akka inni tokko tokkoon qubee tokko tokkoon sana agarsiisuun barbaade. Haala kana haala deemaa jiru kanaan jechuudha. Ammasitti akkasittiin agarsiisaa jechuudha. Sanii booda maal naaf godhaa? Asuma addana kanatti maalidha? Fuudheen kana lamaan dabaladha hidhaa jechuudha. Major reduce jedhuu fi minor reduce jedhu nan hidhaa jechuudha. Sanii booda inni kun immoo naannoo kana yonnaa ga'u guutummaa qubeessaa yookaan guutummaa introo akka inni agarsiisuun barbaade. Kanaaf maal godha? Isa kana lakkoofsaan dabaladha jechuudha. Haala kanaan na fayyada jechuudha. Amma haa ilaallu. Yaa'u haala salphaan istoo bareedaa tokko hojjenneera jedhee abdiin qaba. Walumaan haa ilaallu. Kunoo haala kanaan deemaa jechuudha. Haala salphaa ta'een tokko tokkoon yeroo baay'ee introon akkasii fiilmoota baay'ee nama sodaachisan irratti introon isaanii haala kanaan galaa jechuudha. Gaaf immoo maal isaaniitu haala kanaan galaa? Maqaa fiilmichaatu haala kanaan galaa jechuudha. So haala salphaan haala kanaan hojjennee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Amma Adobe Premiere Pro irratti haala salphaan intro hojjennee jira jechuudha. Kanaafuu muuziqaa backgroundiitti yoo galchine baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Muuziqaa backgroundii faana yeroo hojjete jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Umarrattis maal gochuu dandeessu? Addana kana dhuftanii yaa'u as gaafa dhuftan yoo takkatti akka baduu barbaadan takkatti balleessuu hin dandeessu jechuudha. So ammani maalin gochuu barbaade takkatti akka inni baduun barbaade jechuudha. Sila tokko tokkoon dhufe sanii booda guutummaa sanatti agarsiise miti. Takkatti akka inni baduu yoo barbaade maalin godha? Addana kanan dhufaa jechuudha. Saniin booda as gahee tan dhufeen maal godha? Naannoo kana yonnaa gahee yookaan naannoo kana umarra gaafa gahee akka inni deebi'ee baduun barbaade waan ta'eedhaaf nan irfadha jechuudha lakkoofsa koo. Haala kanaan jechuudha. Amma yoo ilaalle haala kanaa suuta jee galaa jechuudha. Asirratti ispiidii dabaluu sirreessuu ni dandeenya. Inni rakkina hin qabu. Wannan yookaan inni nuti barbaachisu nuuf faayidaa qabeessa ta'e bifa bareedina qabuutiin hojjechuu keenyadha jechuudha intro keenya. So haala kanaan galee sana booda qubee guutuusaa haala kanaan nutti agarsiise sanii booda hin deemaa jechuudha. Deemee ofii naannoo kana gaafa gahee immoo haala agarsiisa. Kunoo naannoo kana gaafa gahee immoo ilaala haala inni ittiin deemu haala inni ittiin naaf badu jechuudha. Sanii booda immoo qassi jedhee fade out gochaa jira jechuudha. Haala kana fade out godhee naaf bahaa jechuudha. So maal isiniin jechuu barbaadeni Adobe Premiere Pro irratti ofii keessan bifa barbaaddaniin haala miidhaginaa fi haala bareedaa ta'eetiin intro hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aatiin Adobe Premiere Pro irratti haala kamiin akka intro hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee waliin ilaallee jirra. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan hagalutti deebinutti nagaan turaa deebana.